islaamummaan hagamta akka jamaadhaan hojjechuu irratti akka nama deeggartu kan ibsudha. Akkuma amma fakkeenya sii kaase wanni hunduu yoo jamaadhaan dalagan yookaan immoo yoo gamtaadhaan dalagan bareeda. Wanni hunduu islaamummaa keessatti illee yadullaahi ma'al jamaa harki rabbii barakaan jamaa wajjin jirti. Nyaata illee yoo nyaatte nyaata nama lamaan nama sadii nyaata nama lamaan yoo nyaatte si quubsa hin geette jechuudha. Sigalee akkasuma immoo jamaadhaan salaatuun salaata keessatti illee yoo fakkeenya fudhannu taate jamaadhaan salaatu nama kophaa salaateef namni jamaan salaate ajriin isaa adda adda. Kun ammoo wanni ajriin isaa adda adda ta'eef jamaa jabeessuuf. Sigalee islaamummaan hagamta akka jamaadhaan hojjechuu irratti akka nama deeggartu kan ibsudha. Wantoonni hundi yoo ilaalle ammoo wantoonni fiixa bahan wantoota jamaadhaan dalagaman. Wantoota amma waliin dalagaman, wantoonni obboleessaa saahiba waliin dalaganii fi dhaabbata illee taate, hatta mootummaa biroo yoo kan dhufu taate, mootummaan kan inni deeggaru hayyama dhuunfaa irra hayyama waldaa kan dhuunfaa illee haa ta'u jechuun miti mootummaa illee haa ta'u, kan mootummaa illee haa ta'u, waldaadha. Kan dhuunfaa irra kan mootummaanuu deeggaru waldaadha. Maaliif hawaasaaf santu irraa faayidaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun faayidaan isaa lakkoofni fixuu hin dandeenyu waan hunda keessa waan gamtaan hojjetantu irra fiixa bahuu danda'a.